Nagaan Kiristoos gooftaa keenya Yesuus isiniif haa baay'atu. Kam jirtu hordoftoota fuula akkaawuntii TikTokii kooti. Ana obboleessa keessan mishinari Joosii Marabbaati. Har'a barsiisa dubbii Waaqayyoo ta'e daqiiqaa gabaabaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Barumsi kun itti fufaadha. Paartiidhaan daqiiqaa 5 waan hin caalleen isinii dhiyeessaan deema. Sababiin isaa namoonni baay'een keessan viidiyoowwan gaggabaabaa ani karaa fuula akkaawuntii TikTokii koo kanaa gadi lakkisuu mata dureewwan adda addaa irratti dubbiin taasisaa ture ilaaltanii karaa keessaa naquunnamtanii utuu barumsa gabaabaa ta'ee barumsa macaafaa qabattee dhiyaattee naan jechaa turtaniittu keessi koollee badaa isa kanatti gammadaa miti. Sababiin isaa sooshaal miidiyaa kana irratti waan baay'ee isaa argaa oolla waan ta'eef namni sababiiwwan garaagaraatiif wantoota garaagaraatiif jedhee yeroo inni dubbii Waaqayyootiin qabee gara sooshaal miidiyaa dhufaa oolu baay'ee isaa argaa oolla. Inni kaan akkaawuntii isaa guddifachuudhaaf, inni kaan beekamtiidhaaf wantoota garaagaraatiif. Haa ta'utii ani garuu dhugaa dubbachuuf dantaa isa kanaan qabu. Ergaan dubbii Waaqayyoo natti kenne dhaloota bira akka inni ga'u. Ergichi duwwaan qixa sirriidhaan nama bira akka inni ga'u barbaada. Haa ta'utii garuu har'aa kaanee barumsa gaggabaabaa ta'e qabadhee isiniif nan dhiyaadha. Kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 9-10 irraa isa jirurraa kaanee waliin ilaallaa har'aa eegallee jechuudha. Waliin dubbifanna akkana jedha. Ifichi inni dhugaan inni gara biyya lafaa dhufee namoota hundumaaf in ibsa. Inni biyya lafaa keessa ture, biyyi lafaas isumaan ta'e. Biyyi lafaa garuu isa hin beekne jedha. Mee Waaqayyoon kadhannu. Waaqayyo keenya gooftaa keenya isa mudaa hin qabne Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Ifa dubbii keetiin nu ibsi. Dhugaa dubbii keetiin nu barsiisi. Maqaa Yesuusiin ameen. Akkuma nuyi beeknu wangeela Yohaannis kana kan caafe Yohaannisuma isa bartuu gooftaati. Bartuun gooftaa kuni Yohaannis kuni bartoota keessaa nama taayitilii addaa qabu, jaallatamummaa addaa qabu, nama kakuu addaallee akka qabudha. Akkaataamti du'a isaallee kan bartoota 11 irraa baay'ee adda, baay'ee kan namatti toludha. Kakuu addaa qaba waa'ee du'a isaatiifiin illee. Akkasuma maqaan isaallee bartuu isa Yesuusiin jaallata ture. Nama jedhame beekamudha. Sababiin isaa Yesuustu adda baasee qobaatti wal caalchisee jaallatatu hin taane garuu bartoota keessa yeroo isaan maaddiitti dhiyaatanii yeroo wajjin deemanii nama baay'ee gooftaatti maxxanee taa'u jaallatudha. Isuma fooniyyuu baay'ee gooftaatti maxxan baay'ee jaallata bakka. Gaafa isaan maaddiitti ta'anii Yesuusitti hirkatee ta'a qoma isaatti hirkate irraa siquun barbaadu, irraa hiikuun barbaadu. Gaafa karaa wajjin deeman illee itti rigataa deema bakka. Yesuusiin harka qabatee deema baay'ee tokko jaallata. Yohaannis kun jechuudha. Yohaannis bartuu. Kanaafi bartuu isa Yesuusiin jaallata turedha. Kana jechuun immoo achuma keessattiyyuu sababii inni baay'ee itti dhiyaatuu fi wantoota dhoksaa ta'e illee Yesuus Yohaannis kanatti hima yookiin Yohaannis kanatti dubbata. Gaafuma waa'ee dabarfamee kennamuusaa gooftaan dubbate isin keessaa namni dabarsee na kennu jira jedhee Yohaannis qoma isaatti hirkatee ta'a waan ta'eef Phexros isaan immoo gamaa gamana ta'anii ijaan xaqqasu ijaanii nuu gaafadhu Yohaannis nuu gaafadhu eeyoodhaa jedhuun. So baay'ee itti dhiyaata Yesuus kanatti baay'ee jaallata jechuudha. Wajjin ta'a, wajjin ba'u, wajjin galuu, wajjin maaddii tokkodhaa nyaatu garuu baay'ee itti dhiyaata. Har'ayyuu namni faarfatu hundi, namni lallabu hundi, namni raaju hundi, namni waldaa dhaqu hundi qixxee Yesuusiin jaallatamne, qixxee Waaqayyotti dhiyaatamne. Qixxee faarfachuu dandeenya, qixxee waldaa dhaquu dandeenya garuu amantaa namni Waaqayyotti dhiyaatu garaagaradha jechuudha. So akkaataan du'a isaallee addadha. Bartuu baay'ee jaallatamaa ta'edha. Kanaaf namni baay'ee Waaqayyotti dhiyaatu, baay'ee Waaqayyoon jaallatu waan biraan qabu dhoksaatti mul'ata, dhoksaatti mul'isa. Waaqayyo nama baay'ee isa jaallatu, nama baay'ee isatti siqu, nama baay'ee isatti maxxanu, haleluuyaa, dhoksaatti mul'isa. Kanaaf gooftaatti siqa, gooftaatti dhiyaadha. Har'a kana irratti dubbadhu lakkoofsa 9-10 irra isa jiru. Lakkoofsa 9-10 irra isa jiru sanaan. Inni maal jedhaa? Ifichi inni gara biyya lafaa dhufee namoota hundumaatiif hin ibsa. Mata duree akka isa irratti dubbadha. Biyyi lafaa Waaqayyoon hin barre kan jedhu irratti. Egaa akkuma beekamu waa'ee macaafaa kana gaafa laalle
barreessaan isaa Yohaannis isa bartuu gooftaati. Yohaannis kun immoo isa ergaawwan sadii mul'ataa fi akkasuma wangeela Yohaannis kana caafedha. Gaafuma jalqabu wangeelota keessaa wanta adda godhu wanti baay'inatti tolu Yohaannis inni bartuu gooftaa kun maal jedhee jalqaba? Sagalee jedhee jalqaba. Haleluuyaa. Jalqaba sagalee ture. Gaafuma dubbii kana dubbachuu jalqabu sagaleetu ture. Sagalichi immoo jalqaba waan hundumaa dura turedheeti. Waa'ee sagalee gadi fageesse dubbata. Sagalee keessa immoo ifa ture. Sagalee keessa jireenya ture. Sagalee keessa immoo dhugaa ture. Haleluuyaa. Kan keenya waan hundumtu sagalee keessa jira jechuudha. Jalqabni keenya sagalee, dhumni keenya sagalee. Macaafumti kun gaafa jalqabu wangeelli Yohaannis sagaleedhe jalqabu. Baay'ee waan seera uumamaa wal fakkeessu hedduullee qaba macaafi kun. Fakkeenyaaf kakumoofaa keessa seera uumamaa dhaxxanii yoo ilaaltanii seerri uumamaa jalqabatti akkaataan uumama wantootaa sagaleedhaan. Waaqayyo sagalee maan taasise. Sagalee maan ta'e bakka jalqaba sagalee maan ta'e jedhee hin ta'e. Akkasuma immoo callabboo gadi fagoorra dukkanatu ture jedhee dubbata. Uumama boqonnaa 1:3. Dukkanatu ture. Dukkanicha sanaaf immoo Waaqayyo ifna ta'e jedhee. Haleluuyaa. As keessatti wangeela Yohaannis keessatti immoo ifa isa gara biyya lafaa dhufe kun namoota hundumaaf hin ibsa. Maaltu ture? Ifatu ture. Dukkana isa uumamaa isa seera uumamaa keessa jiru san kumoofaa keessaatii fi Waaqayyo ifa uumamaa uume. Dukkana isa seexanni fide, dukkana isa cubbuun fide, dukkana isa biyya lafaa fideef immoo Waaqayyo haleluuyaa ifa isa ta'e Kiristoosin gara biyya lafaatti erge. Silaasiritti akka dubbiin akka adda baafattan hin barbaadu. Dukkana isa uumamaa isa kakumoofaa keessaatii fi isa jalqabaatii sanaatii fi Waaqayyo ifa uumamaa ta'e. Dukkana isa cubbuun nutti fide, sakaraa addaam dhufe, sakaraa seexanaa dhufeef immoo Yesuus Kiristoos ifa ta'e gara biyya lafaa dhufe. Haleluuyaa. Kanaaf biyyi lafaa Waaqayyoon hin barree waan jedhuun dubbadhu. Yesuus Kiristoostu gara biyya lafaa dhufe, ifatu gara biyya lafaa dhufe. Ifa kana garuu namoonni hin hubanne. Har'a biyyi lafaa kuni AI tekinooloojiin amma jiru, saayinsiin biyya lafaa waan baay'ee qorate bira ga'e. Waan baay'ee beeke. Waaqayyoon garuu beekuu hin dandeenye. Biyyi lafaa waan inni itti mataa cabee dadhabe, nan bara jedhee, biran gaadhee, nan beeka jedhee, wanti inni yaalee dadhabe Waaqayyoon beekuu dadhabe. Kanaaf biyyi lafaa Waaqayyoon hin beeku. Har'a maaliin faarfannoo, lallabnoo, tajaajiloo, konfiraansii gurguddaa jiroo, sagantaa gurguddaa jiroo akkamitti Waaqayyoon hin barree jettaanaan jechuu dandeessu. Faarfachuu baruu Waaqayyoon baruu miti. Qaddasuu baruu Waaqayyoon baruu miti. Lallabuu baruu Waaqayyoon baruu miti. Kadhannaa baruu Waaqayyoon baruu miti. Namnutu Waaqayyoon hin baratee dhugaanis hin itti bara tajaajila Yohaannis Cuuphaa Yesuusiin baratu. Namnutu Waaqayyoon baree bara tajaajila Yohaannis Cuuphaa Waaqayyoon baratu. Tajaajilli Yohaannis Cuuphaa Yesuusiin namatti agarsiisa. Tajaajila keenya har'a yoo ilaaltan garuu yoo baay'ate kootii keenya agarsiisuu irra hin dabarre. Tajaajilli keenya har'a bishaan namatti agarsiisuu bira hin dabarre. Zayitii namatti agarsiisuu bira hin dabarre. Kanaaf namnutu dhuguma Waaqayyoon baree bara tajaajila Yohaannis Cuuphaa Waaqayyoon barata. Kanaaf biyyi lafaa Waaqayyoon hin barree kan jedhu irratti kan dubbachuu barbaada. Kutaa lammaffaa isaa yeroo itti aanu qabadheen isinii dhiyaadha. Yeroon koo asuma irratti waan na daangessu.